Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota chaanaala Razam Tube jedhu. Chaanaalli kun chaanaala keessanii chaanaala haarayaa. Maal qabatee isiniif dhufa yoo kan jettan ta'e har'aa buskuuta karaa haala kamiin buna wajjinii fi akkasuma shaayii wajjin fayyadamna kan jedhu karaa salphaan qabatee isinii dhufe. Akkuma beekamu kun killee tokko asitti cabsadhee asii godhadhee jira. Booda sanii ammoo tuyyuu sukkaara maankaa tokko kan itti godhu taha. Haaluma kana fakkaatuun kaamiraas maankaa tokko itti godha. Kanatti aansee ammoo tuyyuu kan ani itti godhu pikin boodaraadha. Pikin boodaraa hin beekama jedhee yaada. Namoonni hedduu waan beekaniif pikin boodaraa kunoo isuma kana fakkaatu. Kaamiraa keekiiti yeroo keekiitti goonu inshaallah qophii dhufurratti waliin arguuf teenna. Haaluma salphaa wantoota jireenya biyya keenyatiin wal qabatan kan qopheessu qophii kanarratti kanuma haaluma kana fakkaatuun amma zayitii itti godha. Zayitii akkuma asiin dura chaanaala kanarratti isiniif himee ture maankaa tokko hanga lama achi olii itti godhachuun gaarii nuufis hin tahu lixiifis maankama tokko hanga lamaati lixima feene yoo kan dalagannu taate amma haaluma kana fakkaatuun sooqidda xiqqeessee itti godhe sooqidda itti godhee kahee kana booda ammoo haala kana fakkaatuun waliin dhahannaa maankan wantoota itti goone kana waliin gahanna. Kanaafi haaluma laafaan mana keenya teennee haa godhannee bunaa fi buskuuta shaayii keenya wajjin fayyadamnu. Buna wajjin ka fayyadamnu ammoo tuyyuu akka keekititti akka nuuf qophaahu qopheeffachuu qabna. Maaliif jennaan hordoftoota kiyya ijoollee namni qabu maatii keessan gammachiisuuf buna wajjin haala keekitiin dhiyeessuu dandeettanii. Kanaaf asitti amma harcee burcuqqoo tokko kan itti godhadhe kana qofa osoo hin tahin walakkaa burcuqqoo na barbaachisa. Walumaa galatti qophicha buskuuta kanaa irratti harceen kun nu barbaachisu kun walakkaa burcuqqooti. Ani ammoo tuyyuu meeshaa isaa guutuun fidee isinii mul'isu waan hin barbaanneef nama hundaaf akkasitti guutamee haalan tolee deemaa bitaa meeshaa yookiin kadhaa osoo hin tahin haaluma wama mana keenya jiruun burcuqqoon safarachuu hin dandeenya. Kan burcuqqoo hin qabne sinii bunaa namni dhabu hin jiru akka biyya keenyatti. Kanaaf sinii bunaa guddoo taateen isii tokkoo fi walakkaa itti gootanii yoo isii xiqqoo jechuun jiddu galeetti taatee jettammoo lamallee ittiin gootanii haaluma kana fakkaatuun amma ammoo tuyyuu aanan harcee maankaa tokkoo fi walakkaa na barbaachisa. Warroonni aanan harcee hin qabne ammoo tuyyuu aanan kan burcuqqoo shaayii walakkaa itti godhachuu dandeettanii. Giraama homaa isinii kaa'uu saniin danda'a garuu namoota keenya baay'ee cinquun barbaadu haala wal fakkeenya biyya keenya jireenya madaala'iinsa jireenya biyya keenyatiin dalaguu waan barbaadeef jecha kanaaf aanan erga itti godhannee geessinee bishaan ammoo burcuqqoo sanitti qopheeffannee hanga nu barbaachisu lixii keenyaaf namuyyuu hin beeka. Haaluma kanaan lixicha keenya bishaan xiqqoo irra buufannee ittiin baay'isnu suutan itti waliin gahanna. Haala kana lixicha keenya miciqannee yookiin ammootu gara bukeeffachuutitti deemaa jirra. Hordoftoota kiyya asirratti kan isinitti himuu barbaadu haala salphaa tahee manuma keenya teennee karaa lamaan shaayii wajjinis akkasuma buna wajjinillee kan keekii bitachuu hin dandeenye yookiin keekii dalagachuu hin dandeenye buskuuta karaa keekiitiin haala keekiitti dhiyaatuun kunoo haala kanaan bukeeffannee alhamdulillah geeffannee jirra. Asirratti namni wama qabu itti qadaaddata. Wama mana keessan keessa saanii keessanii irratti yeroo lixii itti qadaaddattan irra caalaa wanni asirratti ani isinii himuu barbaadu wanni sun qulqullina qabaachuu qaba. Feestaalillee yoo ta'e homaa rakkisu qadaada saaniin keessa yoo qabaatellee kurree homa takkallee rakkisu garuu qulqullina qabaachuu qaba. Qulqullinni waan hundayyuu dursa. Qulqullina sirritti wantoonni nu dalaynu kun qabaachuu qaba. Turtii walakkaa sa'aa booda kun haala kanaan walitti dachaanee jirra. An isa kana itti qadaadadhee feestaala kana itti qadaadadhee waan jiruufi haala kanaan lixichi keenya erga nu bukaa'ee baay'ee osoo hin turin walakkaa sa'aa kan ture turtii walakkaa sa'aa booda haala kanaan walitti dhufne ani lixii kamuyyuu haala buskuutatii fi haala keekitti dhiyaatuun waan dalaguufi walakkaa sa'aatii ol tursiisuu hin barbaadu yookiin sa'aa lama akkas namoonni sa'aa lamallee tokkollee kan tursiisan hin jira. Ani walakkaa sa'aa yoo akkam biizii ta'ee jedhee hedduu
dalagaan natti baatee harki wannaan qatee jedheyyuu daqiiqaa 35 caalaa hin tursiisu. Daqiiqaa 5 san keessatti akka dafee godhee xabbasee geeffadhutti itti jarjaraa. Maaliif jennaaniin haala nan ittiin dhiheessu yeroo baay'ee bunaa fi shaayii wajjin akka namoonni nyaatee irraa gammadu akka kaamiraan keessa sirriitti hin dhoofne akkasuma yoo xiqqoo turee jedhes akka na jalaan goggoynee fi kaamiraan yeroo saniif hin laaffisa. Xiqqoo qilleensi dhahe taananiin hin goggogaa namuyyuu mana ofii keessatti hin beeka jedhee yaada. Haaluma kanaan lixii keenya ammas wal fudhachiifne harka keenya akka nutti lixiin hin qabanne yoo barbaanne zayitii harka keenyan xiqqoo tuqannee harka keenyan jiifanne haala kanaan waliin gahannaa hordoftoota kiyya haaluma kana fakkaatuun kanaafi qophicha akka keekititti buskuuta kamuyyuu akkamitti jijjiirree fakkeenyaaf amma doonaata jedhan biyyoota gugurdatte keessatti hin beekama doonaata jedhanii buskuutuma kana karaa barbaadaniin xabbasanii boodasanii ammoo haala gaariin buna wajjin kan dhiyeessantu jira. Akka addunyaa kanarratti kan gabaa irra oolaa jiru waan ta'eef akkamitti isa saniif ammoo tuyyuu qophicha buskuuta kamiyyuu karaa buna wajjinii karaa warroota keekii walitti dhihaatanitti akkamitti halawiyaata jechuun waan mi'aawu goonee qopheeffannaa qophicha isaa guutuu inshaallah guyyaa tokko viidiyoo addaa waraabee isiniif dhufuu fedhii rabbiitiin abdii qaba. Kanaaf kun lixii keenya haala wal fakkaatuun akkanatti irra deebinee akka nama reef miciqataa jiruutitti haala isaa mijeeffannee tolfannee kunoo maashaallah kabukaaysanis gad deebi'ee dirra kennatee hafuura baafatee jira. Haaluma kana fakkaatuun amma kunoo meeshicha kana kan ani irra diriirfadhu inni kuni kan mukarraa dalagame dirqama kan mukarraa dalagame ta'uu qabu wama mana keessanii qabdan tirilleen hin ta'a ani tirirratti illee ma godha garuu waan kana qabuu fi asirra kan firfirfataa jiru harcee boqqoollooti. Harceen boqqoolloo maaliif barbaachisaa asirratti harceen kun hin ta'u yoo naan jettan harceen qamadii miciqaa yoo tolee bukaayee jedhe namaan diriiruu nama jalaa walitti as deebi'a. Boqqoolloon waan goysuuf jecha namaa diriirsa. Haaluma kanaan harcicha boqqoolloo kana maashaallah sirritti waan diriirsuuf jecha kunoo harcee boqqoolloo kana itti godhadhee lixii kiyya diriirfadha. Warroonni biyya jirtan harcee boqqoolloo baabura daayisifattanitu bareeda. Warroonni biyya alaa jirtaniif immoo tuyyuu harcee boqqoolloo maashinaa hin jira waan ta'eef kunoo haaluma kana fakkaatuun isin mul'isa kan ma'aan itti godhadhe kana haala kana fakkaatuun hin diriirsina. Warroonni ammoo waan diriirsinuun kana hin qabnu maal goona jettan dirqamaa miti kun ani waan qabaadheef isiniif fide malee haala taheen akka jireenya biyya keenyatiin wal madaalutti tirii irratti burcuqqoonis hin taha harkaanis diriiruu hin danda'a. Garuu irra caalaa dafee isinii diriiruuf osoo walitti isin jalaan deebiin lixichi keessan harcee boqqolloo nu barbaachisa. Harceen qamadii illee rakkoon qabu ima diriirsa. Yoo harcee boqqolloo hin qabaanne harcee qamadii itti godhattanii haala kanaan kunuu dafee naa diriiree jira sababa harcee boqqolloo itti godheef jecha kunuu harcicha boqqolloo ammootu warroonni boqqolloo biyyan jirru jettan kamaashinni warshaan qopheessee jedhe kunuu haala kanaan hin beeytan jedhee yaada. Isa kana ittiin godhachuu hin dandeettanii haala kanaan dafee namaa diriirsa kunoo isa kana hin beeytan jedhee yaada. Harcee ka warshaan qopheesse itti godhachuu hin dandeettanii warroonni biyya alaa jirtan warri biyya keessa harceema boqqolloo mana keessan jirutti godha. San booda mootuyyuu albee guddaa tahee xiqqaa tahuu illee rakkoon qabu garuu albee guddaan wanni inni nu gargaaru lixicha kana bakka takka gamarraa gamanatti muruu nu gargaara. Albeen xiqqaan ammoo akka gamaa murree kaanii akka gamanatti tarruu nu barbaachisa waan ta'eef albeen guddaan wanni inni nu gargaaru lixicha lamaan gamarraa hanga gamanaa walitti qabee muruu nu barbaachisa nu gargaara. Kanaaf haala kanaan murannee erga geessineen booda ammoo xixiqqeessinee bareechifnee jechuu haala bareedaa taheen hawataa taheen erga mummurree geessinee maal goona akkuma reef isiniin jedhe wama mana keessan jiru feestaala haa tahuu waraqaa yeroo lixii itti xabbasnee buskuuta kana xabbasnee itti baafannu haa tahuu wama qulqullina qabu haa tahuu tirillee haa tahuu tirii gadi hin dhaqqabne daqiiqaa 15 itti qadaadannee daqiiqaa 15 faranuu haa baafatu kenna. Qulqullinni barbaachisaadha. Itti qadaadaa wannan isiniin jedhuufiyyuu sababa qulqullinnaa waan daqiiqaa 15 lixichi kun ammallee taa'ee hara baafachuu qabuuf jecha itti qadaadaa isiniin jedhee qulqullinni barbaachisaa. Wama hojjannu wama dalaynu kam keessattuuyyuu qulqullinna malee hin tahuu jalqaba dursa harka keenya dhiqannee yaaduma waan kanaa yoo kaasnee jenne harka keenya dhiqannee haala gaarii taheen qulqullinna keennan haa dalagaa keenyatti kaanu haala kanaan erga wal fakkeessinee haala bifa bareedaa taheen mummurannee geessineen boodatti kan amma nu barbaachisu maal yoo jettan waan irra uffifannu sanii
وان الرففنه ارجع سنين بودا موتو إن شاء الله تعالى دقيقة كل عشان ترسيفني حالا كنا والقطة مرچو قمنا أكنو بريدوف والقطة مرچو درقم زده يادا أني وان درقم نسين الركاو وان دلاينو كيستي كل برباچي سادا نياتا دلقمو كيستي إبدي زلا هرقته إبدا تسقبايا تهين نمنو يونما سوتا ديمو أبسا قبوتو يو برباچي ساميري إبدي اللي أكاسو نياتا مي سوفي نمون نياتا همي إفادو مكامو همي إفادتان إبدا جلت كيسا أني كإسيني دامو كان شمري كينف حالا كانان أني كنو ورقان كوني كمنان الربا سوان تف كل لنا وان قبوف ورشتو قبيسي نياتا قفاف نياتان دلقما كيكي لينين دلقما أكاسوما منان إيكا قبا اللي رتين قبين ديفما أكتري دي تجيشو دا الشيقين درا إسا كان الشيقي كيسا بافت دي أن اتقادادت دي درا دقيقة كدشن turre booda sani ammoo zayitii oo ifannaa lixiin kun daqiiqa 15 erga kana geessinee lafa turuu qaba. Samboda kuno amor daftoota kiyya zayitii kiyya qophiin kiyya gara xumuraatitti kalaa'ee jira. Zayitii kiyya kuno haala kanaan dhiyeeffadhee jira. Zayiticha kiyya kana erga dhiyeeffadhee jedhe namuyyuu hin beeytanii kana booda zayitii yoo oo'ee jedhe xabbasuu qofaa yoo inni diimatee bifa argitanii magaala bareedaa isaa ifaa ka gumbatin hin tahin zayitii keenya keessaa baafachuu hin dandeenna. Hundi keessanuyyuu kuno haala kanaan waraqicha kiyya irratti amma deebisee haala kanaan xabbafnee hundi keenyayyuu manuma keenya teenne booda sani buna wajjin haala kanaan sukkaara godhannee akkamitti akka dhiyeeffannu sukkaara daakamaa keessa irratti firfirsinaa sukkaarri daakamaa tahuu qaba. Haala kana ammoo kashaayii haala kanaan wama manaa qabdan goommana wajjilleen hin tahaa salaxaa wajjilleen hin tahaa akka sandawiishititti keessatti nayxanii kabuna wajjini haala